UST xiyyaarri xiqqaan Lowaa irraa gara Minisootaatti balali'aa ture tokko erga mana naannoo magaalaa jiru keessatti kufee ibiddi itti qabatee gubachuu qondaaltonni Sanbata kaleessaa himan. Xiyyaarri kun akka biyyaatti naannoo sa'aatii 12:20 yookaan 17:20 BST erga kaateen booda Minisootaa naannoo mana jireenyaa paarkii Biriikuliin jedhamu keessatti kufuusaa bulchiinsi Aviyeeshinii Federaalaa beeksise. Qorattoonni xiyyaaricha keessa jiran namoonni meeqa akka turan ifaa miti kan jedhan yoo ta'u, garuu hoogganaan garee balaa ibiddaa paarkii Biriikuliinii Shawaan Koonvaay imaltoota keessaa namni lubbuun hafe hin jiru jedhan. Bakka xiyyaarichi itti kufetti namni mana keessa jiru ajjeefamuu ammoo hin gabaafamne. Boordiin nageenya geejjiba biyyaalessaa sababa balaa xiyyaara kanaa qorachuun akka yaadame ibsuun hanga ammaatti hin beekamne jedhan. Ejeensichi gara bakka balaan kun itti dhaqqabee Minisootaatti imaluuf daandii irra jiraachuu kan hime yoo ta'u, Dilbata irraa akka qaqqaban eegama. Qorattoonni tokkicha bakka sanatti erga argamanii booda adeemsa bakka sanaa galmeessuu fi xiyyaaricha qorachuu jalqabu. Kana booda xiyyaarichi qorannoo dabalataa gaggeessuuf gara bakka nageenya qabutti ni deebifama jechuun ibsi dhaabbatichi baaseen beeksiseera. Viidiyoonni miidiyaa hawaasaa irratti qoodame akka agarsiisutti xiyyaarichi erga mana jireenyaa erga kufeen ibiddaan liqimfameen booda miseensonni kutaa ibiddaa naannoo sanaa ibidda dhaamsuuf yeroo yaalan mul'ata. Hooggantichi konveeyinii yeroo hojjettoonni balaa ibiddaa bakkicha dhaqqabanitti ibiddi gara ibidda caasaa guutuu hirmaachisetti guddateera jedhan. Paarkiin Biriikuliin bakki xiyyaarichi itti kufee naannoo magaalaa Miniyaapolis keessatti argama. Magaalattiin namoota 82,000 kan gara kaabaatti gara maayilii 11 fagaattee argamu keessa jiraatan qabdi. Bulchaan Minisootaa Tiim Waalz gareen isaanii qondaaltota naannoo bakka balaan kun itti qaqqabee paarkii Biriikuliinii keessatti argaman waliin wal quunnamaa jiraachuu fi haalicha itti dhiyeenyaan hordofaa jirra jedhan. Dabaluunis namoota jalqaba bilbila kanaaf deebii kennaniif galata guddaa qabna jedhan. Taateen kunis kan mudate balaa xiyyaaraa hedduu dhiyeenya kana mudatee fi erga taateen kunis Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp kaabinee isaanii dhaabbilee federaalaa hir'iseen booda xiyyeeffannoo uummata Ameerikaa hawwateen boodaadha. Loltoonni nageenya qilleensaa gargaaruuf itti gaafatamummaa qaban lakkaa'aman hojiirraa ari'atamuu isaaniis Associated Press gabaaseera.